Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya rallee waan ajaa'ibaa kana isinii qabadhee dhufee jira. Akkuma beekamu caaltuu Rabbii itti murate jechuudha. Walumaan beeknaa wanni waliin beekna immoo akkuma beekamu san tiraankiidha. Koomentii keessan baay'ee isaa dubbisee jira. Namni hundi maaliif mucoota akkana gootaa maaliif akkana gootaa jechaa turtanii kun piraankiidha. Piraankii yoo dandeettii isin irratti hojjetu illee irratti hojjetaa jechuudha. Kanaafuu isin ammoo qofa irratti ilaaluu hin taane isitti illee irratti hojjedhu jedhaati yaada kenna. Kanaafuu har'a illee piraankii ajaa'ibaa kana jechuudha. Takka namni mara dalageemee irra dalaguuf dhufaa jira jechuudha. Kanaafuu amma isin mana jirtu ollaa dhayitee jirti. Amma ammoo akka isin deebituuf kaameraa achirra qabadheeti amma kophaa kee dhufee piraankii ajaa'ibaa kana godhuudhaaf caaltuu Rabbii itti murate dhugaa. Guyyaa engaddaa bu'aa tuftee jira sossobeetiin dirqiidhaan mana garuu diddee dirqiidhaan mana galchee jira. Kaarraa kana immoo akkasitti taatu dandeessu yookaan aartee yookaan naannoo adda boo dandeessu waan ta'eef rabbi naa gaariidha akkasiin naan adda baane jechuudha. Kanaafuu piraankiin kun piraankii ajaa'ibaa jechuudha. Kaarraa kun ka addaati. Ka engaddaatiin adda san daran waan isii boonsuu jechuudha. Piraankii har'a qopheessee jiru kun. Kanaaf hanga xumura piraankiyaatti kabajaan akka nu hordoftan abdii isin irraa qaba jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya akkuma beekamu caaltuunis chaanala mataa isii qabdi jechuudha. Chaanalli mataa isii kun eenyu jedha? Caaltuu Tuub jedha. Akkuma isii jaalatan sana chaanalli isiillee dirqama Caaltuu Tuub seentanii subscribe gootanii isii guddisanii akkasiin harka kan narraa kafalatu jechuun keessan dirqama. Maaliif isin yoo chaanala mataa ofii qabaattee guddifattee jechuudha. Guyyaa tokko piraankii narra dalaydee osoo ani hin beekin channel mataa isii waan ta'eef waan barbaadu qopheeffattee narra dalaguu dandeessi jechuudha. Kanaafuu channel isii subscribe guutee jira. Sa'a qofa tafee jechuudha. Sa'a kana akka guuttanii fi isinis waan akkana narra dalaydu gamanumaan channel isiillee isinii beeksisa jechuudha. Linkii viidiyoo kana jala isiniif kaha. Kanaafuu Caaltuu Tuub seentanii akka subscribe gootan kabajaa guddaan isin gaafadha jechuudha. Warra ollaa jirti isin jedhee jira amma warra ollaa deemee isii bareedi yaamee dhufa. Kaameraaleen dhaamsu kaameraa akkuma waraabutti monokullaa waraabaa anammoo deemee isii yaamee dhufa jechuudha. Yeroo an isii yaamee dhufee as teennee haasawuun isaa hangasiif kabajaan nu eeggadhaa isin jiru. Sobama sobesi dabe sobune gere jiru ke kadesa kacheke kujesi balle desa maano so do rolla de meteti su gore dirtesa la so kada ken ufi ya ni ko de kona kenane ni musfana ya de epide ya do irani mana so dab anso ida anso banjara do situ mejira so banjara situ mejira na do manati so na do manati mayra ma yugo muza barbadde muza na ana nabi jetture kala la nya do anna kinani an musi de abadan awa kana kan beeta ma mala fi wan olla akamitti oso anjir oso rangawatin muza na olla rafidena na rufta na gawatin ra rabde mu mara ko gaba ajaib orang dah fas kenyar dulu orang kan hingga urung olla kan demi singgih sedap namna olla malajra tha namiti olla thina tumbat pura siballe siti achen demi si gorse kara baredarra gara karantanis debisti jedhee guyyaa maqsitti himate ati diddeetuma oolummaan deemtummaa ammoo hambaafte deemtee muuzanaa fidee deebite hin deemin jedhee ganda kanarraan deemii jedhee yeroo meeqameessi gorsisi dadhabe namatti hima. Namni nama malee akkamitti jiraata yoo isin badduu taatellee ati si gorsitee si deebisuu qabda malee hin deeminaan jechuun qabu. Gorsitee gorsi akkam sirraa fudhattee gorsii? Ayaan fudhatti. Hin fudhatti maali beektaa akka sirraa fudhatti? Edaa si gorsi ati gorsinaan muuzii kennite jira? Nama gorsinaan hin geeddarama. Geeddarama. Kanaafuu gorsuu qabda malee irraa na dhorkuu hin qabdu. Maaltu na naqe ana jaarsa qabdii mi jaarsi si haa gorfatu ana wannummaa na naqe maali? Atillee gorsuu qabda. Ammaa gorsa beektaami yoo anan mallee hin gorsa jedhee osoo anuu osseene simatu hinaafa hin beeka mala hamke
Inaan faafila in gubattan beeka. Ani waan akkasiin qabu yoo barbaadallaa achi bulee ani waan akkasiin qabu. Hinaartu. Hinaartu. Taa'e. Booda yoo booddee. Ani yoo feete inni dhageetta mush ammallee wantaan si dagachiisee guyyaa takka lama olee yeroo jaarsi mana jirre dhaqeeti in gorsaan. Si gara yeroo inni aartamu aartu. Inaara dhuma gorsi malee inaara. Yoo aartee dhugaamu. Garaagaraan tokko wadaadha waan ta'eef. Garaan kee maal ta'e garama nyaanni garama yaadda sun naan taane dhugaa. Nyaanni garama sun naan taane maal isa barbaree tokko tisee amma kanaafuu ati amma dafii deemaa naaf ta'e muuziin waan godhu. Dafi kaamee maal taate dafi garaan na gubu jira akka jaba. Inturiin garuu. Caaltu kootu as deebi. Maal taate? Kootu. Hai suuqa deemaa taami? Maaf suuqa qullaa deemaa jiru namichi suuqaatiin firamu firummaa qabdamu. Nan qaba birrii ofirkaa. Nan qaba birrii. Birrii qabda? Hai dafi inni inturii dafi. Dafi. Garaan kee maal na ta'e? Nam tokko illee dubbatina. Hin dubbatina akka dhageenya. Dhagoo jirtanii firaankiin har'aalee akka ajaa'iba kanatti jira akka ajaa'iba kanatti. Tuuqa deemteetti maaliif haalii banaa fisuudhaaf gaafa dhukkuba reedhee suuqa ergee jira jechuudha. Suuqa deemteetti ammasii haga isin beektuuf dura waan isin naan jettee yaadattan mucayyoo ollaa bira deemii gorsii naan jettee bire amma ajaa'iba isii irratti dalaguu deemu. Gorsii aaru naan jettee jirti. Aartuumi hayyee waan isin taatu amma gartan aaru naan jettee jirti bire. Isiman na iya mera beka. Ambatiin kau bakka sana ilaal. Warroonni koomenti jala deemtanii amma akkana goota majoo miskiina naan jettan dhiifama na godha. Amma namni wayi an balleessi ani balleessi. Ufuma asiitti na ayyamsi yoo barbaadde deemii gorsii birallee bulii naan jette. Kanaafuu anarra birallee bulu hin gorsuun illee waa takka illee godhu garuu mucayyuma saahiba isii tama isiin beektu. Dura mucayyoon fuula qullaa deemti. Isima san itti dawwalee hajjabadhu kootu jedhaan. Hajjabadhu kootu jedheenni hin dhuftii. Anuma isii wal bira taa'u caaltuuttee qonnaa deebiti. Waan isiin taatu walumaan kan daawwannu ta'a jechuudha. Firaankii irraa kun firaankii addaati. Firaankii guyyaa kaawwaniin irraayyuu firaankii addaati jechuudha. Caaltuun har'a guyyaan akiraa ani hin beekne. Dura bu'aa waltee miree har'a immoo nahii akka naan hin jenne sodaadha. Doftoota kiyyaa amma inni walaaf jedhee ture amma osoo caaltuun hin deebiin daddafee telefoon illee dabaluuf manni kun asuma ollaa kee waan ta'eef isima san dhageetti yaamiiti fuula hijaabatti godhee jechuudha qaama hijaaba huccuu gurraacha kan itti godheetu asumatti obbira teessaa jechuudha osoo isiin hin deemne jechuudha kanaafuu deemitu yaamee dhufa jechuudha hangasii kabajaan akka hordoftan akka abdii guddaa jira. Nagaan dhufee jira jechuudha. Osoo caaltuun dhufin kunoo isii fidee dhufee jira. Korseen obboleetti. Har'a wal isiyaameef caaltuu piraankii ajaa'ibaa kan irratti dalaguudhaaf caaltuu kana dura piraankii lama irratti dalagee ture. Akkuma atillee beektu jira. Gamasii kaameraa irraa akka fagaatu. Irra dalagee ture jechuudha. Inni geessaami jaartii ahamataan beektaami. Isiin tun atuun beektu amalisi. Amalisi ni beektaami. Nama baballeessite. Isii biran deemii jedhee dadhabee. Hin deemii jedhee dadhabeeni hajji akkasii miti. Namni yoo isin baddullee taate gorsii namni gorsaan sirraa kanaan jette an achumaan deeminii manuma namaa maal godhin ta'ee itti ka'ee jira beekta. Kanaafuu amma piraankii ajaa'ibaa isii irra dalaguudhaaf waan nan ta'edha. Yoo gorsee achi deemina aartaree jennaan aadi sitti raaru yoo bultee yuusitti raaru naan ta'e. Kanaafuu ni amma asii tana
wal beekanii bire wayi haaraasitaati. Eesii sana atama uffattee jirta akkan isin beektu waan ta'eef amma suuqa ergeera halii banaan ta'e jechuudha. Inni deebiti yeroo isin deebite waan isin hin jettu midhaan. Maaliif midhaan waan jettee yoo fedhe burii naan jettee bire isin laasuma nagaa burii naan jettee caaltu. Yoo boochee yoo buruftee dhufa. Kana gaa amma rakkoo mee amma uuma isin taatu laaluudhaaf caaltu waa isin taatu har'a walumaa arguuf ta'e jechuudha. Akkuma beekamu atama waan maal naan jisi fakkaata. Yoo isin dhufte nama sobda an jaartii biraan qabu waa takka qabu naan jenne. Akka isin boochuu kadhate. Akkasiin har'a akkasiin maraattu fedha. Maaliif ufumaan hayyamteen ni aartii ni naafti isii laaluu barbaada jaartu. Abadan iyyuma dhiisu akkasiin maraattee ira gangalatti binu dhimi. Kanaaf yoo isin dhufte akkana seetu hayi ati jaartii biraan qabu naan jenne naan jetteetuma akkuma nama aaree too jetteetuma narra tufteetuma na biraa baata jechuudha. Ati aartee kuttee jechuudha. Anaaf isin booda walii hafnee waa waliin jennu. Ifii fayyama sii kan ta'e. Ofii fayyama nageetti. Inaaruu jetteetti. Uummanni keenya illee kun naara gaadha. Sagalee isii dhageettanii jirtan kun olaal. Hambadiin qabu. Garuu hajji mucaan tun miskiina hedduu caaltuun miskiina nama miskiina jaalatamtuudha. Laakiin hin feene akka kana. Barrooyi dhugaa ta'e barraayi ati maal dhukkuba garaan. Inni beeka anillee dhugaa waan kana irra dalagaa hin jedhan osoo dhugaa taate anuu na ajjeesan malee. Ani kuma waan fi boo'u deemu narra ta'u deemtu akkana fakkaata. Anu osoo dhugaa taate anuu na ajjeesan malee isirra waan akkana dalagu garuu kun ayyee waan kana beeki. Hagam akkamitti waan achi bul naan jettee mere achi bul erga naan jettee waan kana osoo dhaqee bulee isin akkam taatii ka jedhu sammuu keessa na dhufe beektaa. Waan siin jetteef isin ni beektaa. Waanuma si jaalattuuf si amanteef mirga sii kannite ani laakiin woomana irra dalagamuun si'aa gara dhadhukkuu. Haati kun biraan kedha waan ta'eef kanaaf woomaa rakkoon qabu kanaaf yaadinati. Hordoftoota shaashiituuf ani caaltuu teenyaa akkatti waan akkanaa irra dalagamuun fedhu ani biraankii jeetii kan kadhatee obboleessi Hiyaaji dhiifa manaaf godhaa akka natti muufanne tanaan isin gaafadha. Lasitti muufatanii biraankii waan akka ta'e waan beekaniif anillee akka jarrisitti muufanne gamanumaan ibsa itti muufatanii asiin miskiina caaltuu roowwanni akkana akka dalagu inuma isiin hin beektu anatti dirqisiiti biraankii dheeressoo ta'ini fide malee isiin waan akkanaan barbaadu jechuudha. Kanaafuu Mulaa dadhaabaa jettee caaltuu dhufe jechuudha. Sirrii ta'e. Maanta. Sirreeffadhu ta'e. Hajji eenyu kuni? Eenyu kuni? Itti kana erguu jalqabdee waan akkanaa eegaluu jalqabde? Maal dargine maal maali ati jaartiin qabuun ani jenne maali xiyyaa dubbiin akkanaa ta'uun ani jaartiin qabu jettee dhiirtii waan akkanaa akkami namarra dalagdi muka akkamisaa uf kani seentee algaa beektee susfaana. eenyullee mucoo warra dheeraa takka. Mucaa warra dheeraa majlisti jira algaarra taa'uu qabdiire. Maal rakkoo qabaree maal waan dalannee barnee mata inni malee. Waan akkasiisii ta'a. Wanni akkamii? Dhalaa mana fidachuun. Anummaan kun yeroo na ilaaltu maan si hir'adhe. Ati moo waan akkanatti hir'annu Dhalaa mana fiduun maa inni ree? Dhalaa moo garaan rakkoo jennaan nagaa hojii dhufte malee waan biraati miti bara. Amma waan numta akkanaa kun si baasaa? Otoo akkatti si jaaladhu. Warri kalaa yeroo biraatti hin deebi'u sin jedhee mere wanni biraa maali? Jettee amma garaana gubuu jalqabde. Maal godhee garaas gubee maal godhee garaas gubee? Dubartoota mana fidachuu jalqabde. Dubartoonni mana fidattee ammaan jedhee fide dubartoonni garaan dhukkubaara mucoo tana yeroo ganama dalagaa jiru karaarraa argee garaan dhukkubaara yennaan nagaafachuu mala dhufte. Sii gala nagaafachuu mala dhufte malee waan biraa waa takka mee nu wal gateen nu garte malee waan biraa nu dalan nu garte. Garaasi dhukkubaan waan bareeshee yoon barte. Isin ganama yeroo an dalagaa deemu karaa wal agarree yennaan anaa taa'uun arganna agartee na dhuftee maal yennaani garaan dhukkubaa jedheen kala sa'a booda dhufee si gaafa dhanaan jettee dhufte na gaafate. Malee uumaan dalan waan biraa. Ganama barra utuu garaan dhukkuu karaa wal agarree dhufee si gaafa dhanaan jennaan dhuftee na gaafate malee waan biraati. Ati dalagaan deema jettee nadheen olii gadi ofii jalqabde. Maal godhee wal agartee namni dhufee nama gaafatu? Anuun barreeshin akkamitti na dura barte. Eenyu? Ishiin. Ganama sibira habee mere dalagaa hidhee bahe karaa wal agarree isin jedhe haga dhukkuu ishii wal agarre booda ammoo haga wal agarree kanaan dalagaa fixee galee sitti illee himne dura isii dhagaye isin dhageenyaan
amma dhuftee na gaafate. Kalaasanuu kanaan booda sin barbaadu waraqaa kunaa kenni. Maal an barbaada si jala dhaaba. Kanaan booda sin barbaadu waraqaatuma kunaa kenni. Waraqaa leeshu waraqaa keessi kenni maal balleessi. Kalaas sin barbaadu. Maal Dhageessu kana jiraachuun sin barbaadu. Maal balleessi. Barbaadu jechaan jira. Leesh nan barbaadu rakkoo nan barbaadne maal rakkoo keenyatti mi rakkoo hin qabu. Ta'eedha waraqaa amma biyya naa kenni. Maal balleessi maal balleessi karaa goota rakkoo hin qabu dhiifama badii kee nan hin balleessa dhiifama si gaafadhee mire. Kalaas balleessitus dhiistus ani kanaan booda sin barbaadu. Ni maaliif nan barbaadu? Sin barbaadu waraqaa kunaa kenni. Waraqaa maal eessa deemaa ta'e godhe? Sin barbaadu kanaan booda sin barbaadu. Maal balleessi jedhee barkootu jaatu dhageeffadhu ba. Booddee bitanii waanti. Sin barbaadu kanarra sin barbaadu. Shuf wallahi Franki sira wajji dhage wala Franki achi laali garas laali Franki kamera argite gatta Sin barbaadu. kala dhiifam ati maal naan jiru waan naan jiru yaadatta Maana sin jedhe. namitti ollaa dhaqii gaafadhu dhaqii gorsii maarra jenna yoo bultillee sitti naaru naan jenne duuba amma Akkana sin jedhe malee nadhee mana fidadhu sin jedhe. kanaafuu har'a Franki ajaa'ibaa sira dalagee jira yaaduma ati naan jette Franki sira dalagee jira yoo artilee dhiifama godhe tole. Matti kiyyaan dhiifama siin godhu hordoftoonni nuti keenya waan jedhan siinaa jedhan malee. Hordoftoonni keenya maal naan jedhan maal awwaa isaan gaafadhe si gaafadhe dhiifama na godhe sin jedhee mire. Ati guyyaa hundaa biraan hidhatee inni kun cabsita onneen kun ammadee of teertan. Karraa kun bar yaaduma ati fidatte si dalagee beek. Franki irraa kana ofii kee yaadee sun taane yaaduma ati fidatte si dalage. Kanaafuu hordoftoota kiyaallee jechuun maal dhaabtan. Ani kanarraa kana dhiifama siin godhu isaanumti waan jedhanaa jedhan malee. Isaan maal jedhan yoo barru isaan bar amma karaa miidiyaatiin hordofaa jiran malee nu biran jirani. Kanaafuu anaafati dirqama dhiifama na godhu. Dhaadhammoo sii godhuun qabu. Mee har'a Franki irraa kana maaltu dhagaame? Mee Franki irra sira hojjedhe kana maaltu dhagaame? Mee uummata keenyaafis. Garaan na dhukkubattee annaa biteetta dubartii biraa yeroo fiddatte har'a baay'ee naaree jira. Kan duraarra baay'ee aaree jira. Kanaafuu dhiifama sii gochuu hin danda'u. Na dhiifama na godhe taarraa sana qofa. Dhiifama sii gochuu hin danda'u. Isaan dhiifama siifaa godhan yoo danda'an malee. Tole kanaafuu har'a jaaltuun dhiifama siin godhu jettee dhiifama naa godhuu diddee jirti. Piraankoota duraa irratti yeroo baay'ee yoo isin diddee dirqimaan dhiifama gaafachaa ture. Karraa kana ammoo diddee jirti jechuudha. Kanaafuu isin gama keessaniin isin erga diddellee hordoftoonni kiyya dhiifama akkanaa gootan asumaan kabajaaraan isin gaafadha. Kanaafuu chaanala isinillee caaltutu ka jedhu gamanumaan subscribe akka gootan abdii guddaa asirraa qaba jechuudha. Caaltuu akkanaa guddiftan isinis guddachuu barbaaddi. Isinis chaanal isii yoo banameef akkuma an irratti dalagu jiru kana Frankii narratti dalagu waan barbaadduuf chaanal isinillee akka guddiftanii gamanumaan isin gaafadha jechuudha. Shaashiitu himadhu chaanala keellee akka sii guutan akka dafanii sii guutanii asillee Frankii ajaa'iba waan garaagaraa akka narratti dalagu jechuudha. Asumaan beeksifachuu hordoftoota keenya chaanalli kun naan guunne waan ta'eef akka naa guutan abdiin qaba. Ani immoo akkan isa cala sirratti hojjedhu abdii qaba. Chaanala kiyya seenaati caaltuu top seenaati saabkiraaf naa godha. Ani immoo kan isa dara isa bochisu sirratti hojjechuu qaba. Kuma isin jette kana caaltuu tub seenaa subscribe godhaa fi caaltuu tub amma subscribe guutee jira. Saa qofatu hanqataa jechuudha. Sa'aatillee akka itti guutanii fi isinis daran Frankii ajaa'ibaatiif diraamaalee garaagaraa qabattee isinii dhufu jirti jechuudha. Caaltuu tub seenaa subscribe godhaa shaashii tubillee akkasuma warroonni gara chaanala keenyaa haaraan nu dhuftan subscribe share like akka nuuf gootan asumaan kabajaaraan isin gaafanna jechuudha. Abdii guddaa asirraa qabna. Horaa bulaa galatooma ulfaadha. Sobune gere jiru ke kadesa kache ke kuche si